أبو حمزة يفهم اللي نقولتي نمني جارتين أرجع تكنا ونسداتو جاني بات جتة خدير مرتو سيدي بسجرة ديبسا خاجايبا خنا باتين كان كنونجي سوكتي أبا ساتري تيجور إرجمو كان كهرجا سربو ديبسا خدير رجع فدو أيه أنا ما ندو بدو ودala harre khajarti warabe sa dor kachon dandeng kambishan ti warabat na jenne wara soddati khanile mal tudurre adirra si sabo gitti mal to fansi bansi callifti wara soddati bishan warabdu Yodide ani ora besi sarba harti teti nyada ko baka badul kanin ko kutekan maale ni nuti diwata na wali kam na akatti zagalu fi khana tar wa hum da kharora ba se ana qadangal tebite an kadir martu seyrani ti khaba jala an dugara sidegara jollem balage media kana kubba gayate kadir martu jala yate khijiba khijibtu hinjiru sheekotiin shee amini biroo faalleen warri dhiyoota na gabbaatanii gaafanni dhukkubu iyyitanif arra gabbaa mucaa kana likki ittima Qadir martuun baalagaa'ee daangaa dabree udaan yaasu jira Qadir martuu guddaa duraanii san beena Qadir martuu sirba isaa yoo as keessa dhageenye booyaa ture san beena nuti Qadir martuu arsii fi arargee fi jinni adda ciree akka ijoollee Suudii Arabiyaa keessa wal fixxu godhuuf qophaa'e kana hin beeynu waan feete fi diiwaas jala deemtee uddubantus an akkana si keessa dhaabe سيفي خدير مرتو قيت اللي لا الخدير مرتو أما أنا مخرورة في تي أدام بلال ما ليني كي تيساقلو في أكتي هاجي غورسان يساقلو في مالنا مخرورة باسي أما في تي تاوجرو إفيقي يا أكتي قلو مخرورة باسي تاوجرو وان هنگا في قلتشني في وان هنگا في خغنا قلوز أكتي قلو في بكتي قلو نمخرورة باسي تاوجرو رايان أنا كغيسا نقبه ميديا خنا قب باقي جيبا سيتاني nama halkan bara Qadir martuu gorsaa bulu yoo inni na gorsaa kiyya dhagee dide gabbee ganama na gorsitanii jaarsi guddaa na gana ga'u eenyuma namnummaan Qadir martuu waan kanarra deeggaru yoo jiraate ilmoo diqaalaa yoo taate malee ilmoo kararraa fuudhamte yoo taate malee eessa jira namni Qadir martuu guddaa san akka inni gattaa'ee ana kana farra viidiyoo waraabu ni ijoollee xixiqqoorra viidiyoo waraabu jaartii namaa tadabarteen jaaladhe jee jaartii isaa dhiisee viidiyoo waraabu deeggaru eessa jira eessa jira yoo budaa baalagee taate malee ani bara akka keessanii nama kijibaa miti bara warra miidiyaa irra yaa'ee kijibu kana warra bara Qadir martuun bara irra magala Hamzaa irraa dhukkee kaasee warra juu kana ani bara Qadir martuu likkiitti itti himeetiin laal bilbilaan waasaappiin sagalee isaatiin waa hundaa wajjin nama likkii itti himaa bara Qadir martuu maallee inni akkatti galuuf nama karoora baasee taa'u jiru baran ana akka keessan na seetaniyan gizeen gattaa ijuun Qadir martuu onnee irraa jaaladha anamma anka akka iyyuu kana Qadir martuu na caalaa jaaladha Hamza walii galla wallahi kiyyaatu walii galla yeroo takka dhiifama carraan argatanii hojiin qaban tokko dubbaddeetiin deemate yeroo takka ibsaa dhiifama yeroo walii kanaa dubbadha hojiin qaban dhiifama hojii salaamu alaikum Hamza akkasuma Arafaat Hussein ibsaa warras jala jirtan hundinuu akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha hedduun dubbadhu xiqqishoo bakka dalagaa irraa hin tokko makkee dubbachaa jira dhiifama naa godha yoo sagaleen tokko illee isin jeeyite Hamzaa keenya sirriin dhaga'uu jirtaame nin dhagaa tolcheessi dhagaa waan gabaabaa tokkoon dubbadha gaafa gartee namni tokko kutaa Oromoo tokko keessaa bahee kutaa kaan arrabsee jalqaba hagartee bahee dubbatee nama san dhaabsisuu qabu nama kutaa ifiiti bikka kanatti siin daggara taa akkanaa jiru bikka kanatti si cinaan jira tana naa qabadhu inni lammaffaa tanarra sirrii goote inni lammaffaa yeroo gartee Qadir akkasitti baatee waa'ee isaa dubbattu Qadir akkasitti arrabsitu waan ni keessa galtee miira keessa galteeti abbaa isaa hunda arrabsiti viidiyoo san guutuun dhageeffadhe na ficcisiisi viidiyoo jira hayyee na ficcisiisi dubbadheetin irraa deema yeroo gartee akkasitti baatee ani maa itti himtan jenne Qadir dhugaadha baheeti arsii arrabsu jira itti himu qabdi maaliif ati arargee dura ka qabuu qabnu nuti qabuu qabna garuu ammoo
Kadir miira keessa seentee isa akkasitti arrabsitee gattaqqeessuun abbaa isaatti dabaluun san dogongora guddaa. Maaliif yoo dhugaa abbaa isaan tuule. Hamzaan ammoo abbaa isaa arrabsitee jirti. Viidiyoo jira Hamzaa. Hamzaa viidiyoo jira. Bilbila birootiin si gabbaasuu hin danda'a. Kadir abbaa isaa arrabsitee jirti viidiyoo jira. Abbaa isaa arrabsitee jirti. Lakki maal abbaa keetiiti jetti. Jecha harri argeetti maal abbaa keetiiti jechuun maal jechuudha? Arrabsitee jirti. Kabajaatu malaan Kadir. Kadir kabajaan malaan. Kadir ulfinaan malaan. Kabajaan maluun jalqabuma. Na dhageeffadhu walaa ana walaa warra si dhageeffachuu jiru. Hamzaa dubbatu. Hamzaa taranyaan dubbatu. Hamzaa rabbii waan kana halkan guutuu Kadir martuu wajji mari'adhee nama waan kana godhuudhaaf halkan Kadir martuudhaaf prograama kana baasee warra bulkaaba akkamitti akka inni wallaahi nama waan kana sirreessee halkanii guyyaa cinqabu nama halkan Kadir martuu dawwalee waan kana wajji mari'annee dhaabi faa jedhuun irraa yaan mush Kadir martuu dhukkubsadheetiin kana hunda iyyaa jira malee jibbaa Kadir abadan hin qabu nama isin kun hundi Kadir narran jaalattan yoo dhugat deebi oolu taaltanii gatu taaltanii hay jibbaa Kadir hin qabu an Kadir kiyya kana bakkumaan dur itti beeku sanittiin beekuu fedha obsaa fi itti fufi. Hamza miyuutiin an godhini. waan inni balleesse haasa walitti buunani fitaddeetu maal irraa waan isaan balleesse jiraate kara biraatiin haasonna dhiisaa waa'ee Hamzaadha amma Hamza waan takka qofa siidha Kadir martuu an arsii miti an harargee miti an baalee miti an shawaa miti jee gaafa yaa qabu akkasuma immoo qalbuu tanaa eega mana haakimaa seeniin dura an ilma Oromooti jeeti malee takka an kutaa tana jee haasee hin beeku waa'ee dhukkuba mana haakimaa doktora sammuuti wal qabatee immoo faranjiin si wajji ciqiciqii hin dandeessu siif kaniti gizee feete kasi callisiisu gizee feete kasi haasisiisu gizee feete kasi qollafu gizee feete akka fedhe si godhu anna amani jaalattus jibbitus Kadirin kun waan kana akka beekaa godhaa hin jirre dhibbaan dhibbatti hin ta'aman dhibbaan dhibbatti ammas uma kanaamu waan kana ummata kan as raddaane jee hoggon lafaan kaajee maaltu yaadataa fide yaadataa yoom dhaqqabe waa hisaaba kana haasaa Kadir jalaa bilbilan kaasu waa yaadatas waliin beeyna sii galee abbaa qabeenyaa hisaaba biraa keessa mee akkana godhe jetti yaadataan Kadir argaa namni akkamitti haganatti yaada waan ja'uuf malee waa'ee rakkoo Kadiris waa'ee dhukkuba Kadiris waa'ee mana haakimaa seen Kadir mana haakimaa seeneeti gabbee baraasoo kana laaqqatu seene malee san dura akka inni waa'ee kutaa Oromiyaa takka maqaan dhoone ni beektan jara keenya deeggaraan jiru sini galee ibsa irraa buufi fitadhee ati osoo nuti wanni jiru ati Hamza tabadii ta'eeti tawanni wal gaafanne bakka wal gaafannutti an fitadhee jira galatooma akkas godha. Okay, addana muriin gaggabaabseetiin dubbadhee irraa bahaa carraa isiniifin kannaa addana muriina. Hamza deebitee dubbatta addana muriin. Akkuma har'a ofiisiin jeetti namni tokko gaafa gartee bahee fedhu Walloo irraa haa bahu, fedhu Arsii irraa haa bahu, fedhu Harargee keessaa gad haa bahu, Jimma irraa gad bahu gaafa gabbahee kutaa namaa arrabse. Kajartee jalqaba qabu nama kutaa saniiti. Bakka kana siin deeggar sirrii guuti. Garuu dogongorri kee guddaan tokkoffaa Kadir arrabsuudha roofa kuma roofu jannetti. Lammaffaa